takka ummanni saayinsii nabi Muhammad faalleessanii beekan. Nama 8-9 wali qabanii jaran nama amantiin beeyne, nama seenaan beeyne, nama histiriin beeyne, qorannuma meedikaalaatu waan namni dura kaa'e qofa copy paste jedhan fuudhee deema. Nabi Muhammad marajal bahrayn yaltaqiyan nama hin barreesse nama hin dubbisne addunyaan irra geessee jirti. Nabi Muhammad gobla titichaa takkarra summi jira takkarra dawaa jira jedhe faranjiin irra geesse. Qur'aana kana keessa rabbiin maa farratnaa fil kitaab min shay. Arabiin kana keessa jira. Ijoollee yaa ilmaan islaamaa donqorontina ummata dhamee bilisummaallee wallaalee qabsoollee wallaalee barumsallee wallaalee maraata jaldeessa sirra deemu. Jaldeessa miila lama ha arraba islaamummaan warri abbaan qabeenya abbaan beekumsaa irratti gartee duulee jaarraa isiin gartee nabi Muhammad gad dhufe irraa duulaa arra gortee mana naman seenini hin jirtu. Ameerikaa White House keessa jirti. Masaraa Itoophiyaa teenya keessa jirti. Jarana maaloo wallaalee kana islaamni nuti wallaaloo miti. Kitaaba keenyaatu beekumsa addunyaa gartee addunyaa tana rabbiin nu barsiisee maaliif uumamnee nu barsee maalirraa uumamnee akkami jiraannaa qaama kanaaf waan ta'u keessaa fi ala keenyaaf waan ta'u rabbiitu nu hime osoo medical doctoriin osoo hin jirre. Nabi Muhammad doktora ture, hayyu ture, hoggana ture, beeka ture, wallaala donqoroo akkanaami sabaa sablamoota bulchee ture, Yahudaa fi Nasaaraa saba hunda keessa ture. Jarana kanaamiti. Mirga namaa bira kuteeti mirga gartee bineensaa saree fi adurree eeguu ture jarana. Ummata akkanaa kan Nabi Muhammad nabicha akkanaa kana qabna. Gartee ummata waan jiraatuufu eessaa hin dhufee eessaan jira garamiin deeman beeyne biyya faranjii deengadda dhufee akkana waa beekuuf godha waa meeqaan qoradhe jira wallahi waan inni qorate takka hin jiru na hojii haasaa hin danda'u. Seenaa Oromoon beeku amantiin beeku afaan adda addaan beeka jira kijiba wallahi kijiba afaan inni beeku jiru yoo kam beeke afaan takka lama yoo je addunyaa tana bakka hundaan deemte yaa jarana ummata araba jechuun arabni reeris ummata bar nama rabbiin bifa adda addaa godhee nu uume. Namni nama walin caalu beekumsaa fi rabbii ofii beekuudhaan namni wal caalu. Namni sila ogummaa ofii barsiise nama doktorummaa irraan tollees agarre. Nama gartee qabsoon irraan tollees agarre boo nama haasawniin irraan tolle hayyummaa irraan tollees Oromoo tana keessatti hedduu agarre. Namni sila ogummaa doktor Abdii Hussein silaas taa'ee waa'ee amantii barsa malee waa'ee fayyaa qoricha irraan naasawu namuu ogummaa ofii haasawu. Waliigallee inni rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu himee bar nabicha karar nu qaay maan nun jeda rabbiin quraana keessatti fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wanta kun bayn orra ogummaa san beeku warra xayyaara tolchu warra xayyaara gaafatta malee anaa miti warra gartee injinera gaafatta anaa miti warra gartee amantiidha gartee sheekan gaafatta abbo warra qabsootis warra siyaasaa gaafatta nama keenya kana wallaale namni keenya azela deemte maqaa arabaa jetti maali maqaan araba faranjiin maqaan qabdu arabni maqaan qabu Oromoo maqaan qabu meeqaa jira namni maqaa moggaafate dhagaa waan fedhe moggaafatu ilmi namaati miti sareenuu gartee jaarraa sareenuu gartee yani ilmi namaa olii gaca jaju beekaa jedhanii wallaala yaa haadha kana deette yaa jaran barra jaarraa 20 takka keessaan dhufeetiin islaama Oromoo tanaan gartee eenyu godha of beekutti maalummaa isiitti deebisa jedha gowwaan nuti if beeyna bar nabichaan nu hime bar saba ofii akka hin geeddaran namni waan irraa uumame hidda dhalootaa isaa akka hin ganne nabichi nu barsiisee bar nabichi san nu barsiisee bar nuti warra biyyaafis qabsaa'u rab gartee namaafis qabsaa'u bineensotaafis qabsaa'u lubbuu teenyaafis qabsaa'u nuti warra makana deemu nuti yara keenya donqoroo doktorri nama fayyisu nama sin fayyisu ni beeyna nuti karaa waan ogummaa wayii sigarsama nama fayyisu rabbi kan nama fayyisu sanama hane hayyu fin jedhu rabbi isa uume kan beeyne eeysaa dhufe isan beeyne bishaan irraa uumame spermii irraa dhufe san hin argu ilma namaa kamtu nama uume argise takka doktora kamtu samii deeme nabi Muhammad malee faranjii tamtu samii deeme kamtu samii deeme jarana eeysaa argitan ummata kanaa kana namni jala yaa'u jiru jaarraa namni dammaqe jaarraa nama dhiisi ilma namaa dhiisi bineensi sareen jaldeessi bosonaa dammaqe ilmi namaa gartee achitti deebuu jira. Kada waan gartee maqaalee itti godhu fakkaatti jabaadhaati amantii teessan baradha. Ummata mee hayyuu gurguddaan isinima Muhammad ibn gartee Mursaa kan jedhamu nama saayintistii jaarraa saglaffaa islaama namni deemi ilaali jin dhamaa kana dhamaa dhame doktorummaa takka qofa saayintistii meedikaalaati deemtuun irra nama kanaa sii fide akkasuma Ibn Siinaa gartee nama saayinsii jaarraa kurnaffaa keessa meedikaal riisarchii nama beekame akkasuma the greatest jedhaniin gartee
nama ajaa'ibaa keemistirii fi waan hunda keessatti kan beekamu gartee ibnu al-hazmi jedhaniin nama laal saayintistii ajaa'ibaati. Ummata kana jira. Akkasuma gartee battaa nama jedhamuun gartee astiroonoomii warra pilaaneeta kana addunyaa tana qorate samii tana hunda keessa deemee warra qorate warra basraati obboleessa koo. Umar Khayyam nama jedhaniin gartee nama meedikaalaatiin beekamu astiroonomiin beekama cubic equation gartee warra jedhamu gartee warra ati gartee amma waan akkana meejarii gootu dheerina gabaabina kana gootu hunda warra kanaatu fiti gartee Thaabit ibnu Qurraa jedhaniin saayintistii gartee Bagdaad keessatti beekama meedikaalaan kana. Donqoroo keenya kana miti kadeen gadda baqataan biyya namaatirraa dhufee asuma deddeemee afaan ingiliffaallee warraa qoban qaba afaan ingiliffaati afaan saatuun beekna kana wallahi afaan ingiliffaatuun beekan afaan meedikaaluma san beekan malee okay fi yes I know kanaan nama cinqan jaran ummata kana jira waan wal fakkaatu dhiira namni jechuun nama beekaa jechuun nama ofiis beekee maalummaa ofii beekee waan jiraatuuf beekee waligallee saba isaatis beekee biyya isaa beeku nama namarra fulleeffatee nama taagodu kuni jealousy wallahi donqoroon akkana rabbiin doktora kana leesin godin warra siyaasaa gartee hawaasaaf illee qabsoine bosonaas hin seenne tiktok marra taayituma sinama arrabsu ummanni jalaa hin jiru namni isaan hordofuu hin jiru bo waan isaan jijjiiran hin jiru ofuu jijjiiruu hin dandeen nama kuulii namaa dalagu bar yoom wala bate ka gartee biilii mataa dhukkubsite nama jechuun ko ofiif yaadee of jijjiiree obboleeyyan isaa warra asirraa kana hunda obboleeysa isaatiin beeka Naayiroobii keessa rakkachuu jiru kamaatii ofiitu gargaarre wallahi laziim jarumarra isin akka reettanii kan Naayiroobii Abu Muaz sila doktoran akka Abu Dr. Obsa fi Dr. Nuruddin fa warra akkasiisan faallee sila meeshaa gartee ummata kanaatiif gala kan warra jechuun if gaqqabee hawaasa keessa taa'ee beekumsa gartee barateen saniin ummata ofii tajaajilu dhukkubarraa baraaru tajaajilu beelarraa baraaru tajaajilu mana yaalaa gartee masjida gargaaru community ofii gargaaru community hoggan ummanni kun community isaan hogganan hin jirtu islaamummaa arrabsu malee murtaddi oromoo sii miti gamana oromoo ifin jetti maqaa arabaa baafattee ofiifu jamaalii fi eenyu ifin jetti firraa baasaan jee maqaa bara eega nama tokkon feene maqaan baafatani fuudha ani isaan ifin jedhe jarri kun wallahi wa billahi rabbi samaawaati wal ardi islaamummaan qaban kijima waam jaadan ummata murtaddi keeysaan isirrotu jiran hinje nuhu umaa'u nungot mootummaan biyya Itoophiyaa waggaa meeqa nurra dabree oromoo fitaa islaama fitaa asgee nam takkaw ataka nungoona jara keen alhamdulillah tuuni taqoon jireenya isii keessa hin jiraanne akkasitti aksanumaan isin jira jabaadha gaafa wala gareen taasoo hin isaanii arabni isaan caala arabuma jecha kun arabni qabeenyaan beekumsaan hawaasummaan illee addunyaan illee isaan irra caala waligalle nama sirra caalu tokko fakkaanna itti hidhannaqa kaaba as fidanii maaliif maarreen godhe jedhe ajaja okay seera meedikaala khalafasiikaa immaan jijjiirreet dawaa hanqana kanniif siin jedhee doktorri isaa oliitu isa ajaja maabar kiniin hanqanaa kanniif jedha dhukkuba nama kanaaf kiniina sanii ol kannuu hin danda'u seera namni lafa kaa'e jedha deema nuti seera rabbiin lafa kaa'e jedha deema rabbiin ummate fakkeenyaaf telefoona tokko yoo bitattu makiina bitattu manual buukii wajjin dhufuu jira yoo akka isaan siin jaasan chaarjii makiinaas gaaza bakka itti naqja yoo bishaan itti naqite hin deemtu rabbiin uumete alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir sira gartee nama gartee ilma namaa kan rube rabbirra namni nu beeku jira keessaa fi ala keenya waan tiruu teenyaaf kalee teenyaaf ta'u jaarraan dhibba meeqa namni numa jiraate osoo doktorri jiraatinis nabiyyoonni keessa jiraatanii dhukkuba balaa rabbiin fidatara gartee isinumaatu gartee daddeemaani gandummaas jaruma wallaalaa kanarraa rabbi nu haa fageessu jabaadha baatiin ramadaanas dhufaa jirti khayrii dalagadhaan isinin jaa rabbiin gartee ka dhukkubuus rabbi subhaanahu wa ta'ala aafiyyu dhukkuba balaa adda addaa kaansarii fi waan adda addaati rabbi subhaanahu wa ta'ala isin hin qabin rabbi irraa isin haa baraaru jara keenya wartee laa ta'rifu ni'matu illa bizawaali jedha ni'imaantu yoo namarraa deemte malee hin beekamtu waashan dura dabarfadha jedha nabichi sallallahu alaihi wasallam nabicha bareeda kabajama jaalatama qabsaawa beeka hayyuu qabna donqoroo kan ta'in rabbiin nu arge